bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu. Hagayya 24 kabajamtoota daawwattoota BBS akka moltan oduu har'aaf qindeeffanneen isin dhageessisaa kan isin dhageessisu immoo Shamsu Bashiri. Hooggantoonni Amaaraa lola naannoo Amaaraa keessatti mootummaa federaalaa wajjin taasisaa jiran gara Oromiyaatti babal'isuun hokkora bal'aa kaasuuf akeeka qabaachuu sagaleen milqee beeksifamee jira. Lola naannoo isaanii keessatti taasisan xiqqeessuun gara Oromiyaatti socho'uu qabna jechuunis yeroo isaan bilbilaa waliin haasa'an sagaleen milqee beerraa mirkaneeffachuunis danda'amee jira. Sagaleen dho'isaadhaan osoo maratanii waraabamee marsaa hawaasummaa irratti gadhiifamee akka ibsutti Oromiyaa kallattii godinoota Wallaggaa Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa dabalatee Shawaa Kaabaa naannoo Shanoo irraan haleellaa eegaluuf akka deeman dubbatan. Kallattiin injaaran lola yoo eegalan Adaamaa seenuuf mijaa akka ta'e yeroo bilbilaa waliin dubbatan sagalee isaanii dhagamee jira. Kun immoo lola jiru Oromiyaa keessatti yoo taasifne namni duus keenya osoo hin taane Oromoodha qabeenyi mancoolleen kan keenyaa miti kan isaaniitti miidhaan qabeenya irra ga'uun ilaallatu jaan haasawa isaanii kanaan humna naannoo Amaaraa keessaa qaban gara Oromiyaatti sassaabaa jiraachuu kan himu gareen kun naannoo Amaaraa keessaa baanee Oromiyaa keessatti loluu qabna jedhan. Wallagga keessatti iddoowwan uummanni Oromoo baay'inaan qubatee hin jirre qubachuun humna isaanii ijaaruu akka qaban himanii jiran. Deeggartoonni garee kanaa immoo meeshaa waraanaa fi wantoota barbaachisan dhiyeessuun akka deeggaran dhaamsoliif dabarsaatti jiran. Daaratti በኩል በሚዛር በኩል በቀጥታ ናዝሬት ውስጥ መግባት የሚቻልበት እድል አለ። በአረርቲ በኩል በዚህ በሸነ በኩል ቆርጦ መግባት የሚቻልበት ሁኔታ አለና እዛ ላይ የተጠናከረ ጥቃት ወደዛ መፈጸም ከዛ በኋላ ምንድነው ያፈጸሙበት አንደኛ ጦርነቱ በራሱ ሜዳ ላይ ነው የሚሆነው። የሆኑ ተጠቀሙ ምንም አመጣ የራሱ ተቋም ወድማል የራሱ የሚለው ህዝብ ንጹሃን ይጨፈጨፋል። Uummanni Oromoo dammaqinaan of eeggannoo barbaachisaa gochuudhaan humnoota kana ofirraa ittisuuf qophaa'uun dirqama akka ta'e xiinxaltoonni siyaasaa fi namoonni dhimma Oromoo ilaallatan jaan hundi dhaamsa isaanii dabarsaatti jiran. Ajajni waliigala labsii yeroo muddamaa opereeshinii marsaa sadii geggeeffameen naannoo Amaaraa sochii idileetti deebi'aa jira jee. Opereeshinii waraanaa marsaa lammaffaa fi sadaffaa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffameen irra caalaan naannichaa gara jireenya idileetti deebi'ee jira jee. Ajajni waliigala labsii yeroo muddamaa ibsa baaseen. Ajajni waliigalaa kun guyyaa kaleessaa gama raawwii labsichaa guyyaa 20 geggeesseen magaalaa Baardaar dabalatee irra caalaan magaalota naannoo Amaaraa aanolee fi godinaalee dabalatee humna hidhattoota faannoo jalaa bilisa baanii jiran jee. Hidhattoonni faannoo Amaaraa fi milishoonni naannicha keessa socho'an sirreeffamtoota seeraa mana hidhaatii humnaan gadhiisuun saamichaa bakka haalli mijatu godhanii jiranis jee. Dabalataan bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an mancaasuun qawweedhaan mootummaa naannichaa qolchuuf yaa'iin taasisan opereeshinii geggeeffameen fashalaa'uu ibsee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsaa gama fuula feesbuukaa isaa irratti maxxanseen mootummaan naannoo Amaaraa saamicha mancaatii fi diigamuu irraa oolchuun danda'ameeti jira jee. Ajajni waliigalaa kun hidhattoota faannoo Amaaraa saamtota jechuun kan ibse hoggaa ta'u bakka dhokataatti gareedhaan walitti qabamuun daandii fi suuqawwan cufuun saamuuf yaaliin godhan milkoofne jee. Magaalota godinaa fi aanolee hidhattoota kana jalaa bilisa baasan keessatti namoonni adda durummaan shakkamaa jiran to'atamaa jiraachuus ibsee jira. Dabalataan bakkeewwan dhokataa gareen kun keessatti hafe muraasaan ala bakkeewwan to'annoo humna raayyaa ittisa biyyaa jala galan keessatti qonnaan bulaan hojii oomishatti deebi'uus ibsee jira. Labsii yeroo muddamaa kunis naannoo Amaaraa keessatti ji'oota jaanitti aananiif akka turuus ibsamee jira. Ajajni labsichaa hojiirra oolchuus naannoo Amaaraa bakka sadiitti qooduudhaan opereeshicha akka geggeessu ibsi mootummaa federaalaa kennee addeessa. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota faannoo jidduutti dhalatee Itoophiyaa waraana waliin biratti akka hin ceene sodaatamee jira. Birmaan naannoo Amaaraa gaafa hordofee mootummaan humnoota nageenyaa federaalaa erga bobbaasee booda magaalonni gurguddoo naannichaa tasgabbii horachuunis ibsamee jira. Haa ta'u malee bakkeewwan naannichaa birootti ammallee walitti bu'iinsi akka jirus beekamee jira. Waamicha walitti bu'iinsaa kun marii nagaan akka xumuramu taasifamus akkuma itti fufetti jira. Walitti bu'iinsi kun muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Ali xiyyeeffannoo isaanii waraana kaaba Itoophiyaa dhiiga hedduu dhangalaasirraa gara diinagdee fi hariiroo warra lixaa waliin tolfachuutti yeroo deebi'an itti mudate. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni ja'a miseensa BRICS akka ta'an murtaa'uun dhagamee jira. Itoophiyaan miseensa garee biyyoota BRICS jedhamuun beekamanitti dabalamuuf gaafiin dhiyeessitee fudhatama argachuu miseensa akka taatuuf murtaa'ee jira. Kora 15ffaa BRICS Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti geggeeffamaa jiru irratti ture Itoophiyaa akka miseensaatti fudhachuu kan beeksise. Gareen biyyoota dinagdeen guddina saffisaa galmeessaa jiranii BRICS jedhamu kun hora bara kanaatiin miseensota isaa dabaluu irratti kan xiyyeeffate ta'us beeksisee jira. Akkaatuma kanaanis Itoophiyaa dabalatee biyyoota ja'a Itoophiyaa, Arjentiinaa, Iraan, Gamtaa Emireetota Arabaa, Yuunaayitid Arab Emireet, Masrii fi Saawud Arabiyaa miseensota haaraa ofitti dabalee jiraachuu ibsee jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Ali kan yaa'ii kana irratti hirmaachuuf gara Afrikaa kibbaa imalan biyya keenyaaf taatee seenaatti jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaan irratti maxxansanii jiran. Itoophiyaan sirni addunyaa badhaadhaa hunda mataa ta'e akka jiraatu hunda waliin hojjechuuf yeroo kamiyyuu qophooftuudha jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad barruu gabaabaa fuula feesbuukaa isaan irratti maxxansaniin. Gareen BRICS biyyoota shan Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa hammate kun kora 15ffaa Afrikaa kibbaa Johannesburgitti geggeessaa ture har'a hagayya 24 akka xumuramu ni eegama. Korri kun osoo hin geggeeffamin dura muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping wajjin wal arguun walitti dhufeenya biyyoota lameenii cimsuuf galii galuu isaanii odeeffannoo waajjira ministeera muummee irraa ba'ee ni mul'isa. Marii kanaan Chaayinaan bara 2023 keessa yeroo kafaltii liqii Itoophiyaa irra jiru Itoophiyaa bakka salphiftuu ibsi waajjira ministeera muummee Itoophiyaa hagayya 23 bara 2023 baasee agarsiisa. Itoophiyaan garee BRICSitti dabalamuuf gaaffii dhiyeessuu isiitiin wal qabatee Itoophiyaan dhaabbilee idil addunyaa faayidaa si'eessisuu danda'u wajjin hojjechuu akka itti fuftuu BRICSitti dabalamuuf itti gaaffii dhiyeessuu isii dubbii ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Mallas Alam joota dura ibsaniiti turan. Haala addunyaa amma jijjiiramaa jiruu fi akkaataa tarree addunyaa irra hiriirtee jiruun faayidaa biyyaalessa keenyaa mirkaneessuuf kan nu gargaaran miseensa dhaabbilee idil addunyaa ni taana jedhan. BRICS bara 2009tti Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa fi Chaayinaa qabachuun kan hundaa'e yoo ta'u Afrikaan kibbaa boodarratti makamte. Afrikaa keessaa miseensa jalqabaa kan taate Afrikaa kibbaa hoggaa taatu amma Itoophiyaa fi Masriin Afrikaa irraa itti dabalamanii jiran. Biyyoonni miseensa BRICS ta'uun kunniin baay'ina uummata addunyaa 140 kan qabatan hoggaa ta'u
Dinagdeen biyyoonni miseensa BRICS shanan qaban dinagdee addunyaa keessaa harka 20 akka ta'es beekamee jira. Dinagdeen biyyoota kanaa dabalaa deemuun gabaa addunyaa keessatti dhiibbaan isaan uumanis guddataa jira jedhame. Paartileen mormitoota 11 marii humnoota siyaasaa hunda hirmaachise geggeessuun dirqama jechuun ibsa baasanii jiran. Koongirensii Federaalistii Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisa Baasaa Biyyaalessa Ogaatiin dabalate paartileen mormitoota gurguddoo 11 of keessatti kan hammate kooksiin paartilee mormitoo kan Caucus of Opposition Party ibsa guyyaa 21/2023 baaseen walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabuu biyyattii keessaa hammaachaa dhufe furuuf mariin humnoota siyaasaa hunda hirmaachise murteessaa ta'uu ibsee jira. Labsii yeroo ariifachiisaas ta'e tarkaanfii humnaa furmaata hin fiduu jedha ibsi paartilee mormitootaa kun. Paartileen siyaasaa mormitootaa kanneen ibsa isaaniitiin wal dhibdeewwanii fi rakkoolee kanaan dura turanii wal qabate mootummaan yeroo garaagaraatti labsii yeroo ariifachiisaa labsuun tarkaanfii humnaa furmaata fiduuf yaalii taasisus rakkoo nageenyaa biyyattii keessa ture daran dabaluu malee furmaata hin finne kan jiran hoggaa ta'u waraanni Tigraay kan dhaabbatee fi tasgabbiin fooyya'ee ta'e kan bu'ee labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfii humnaatiin osoo hin taane mariidhaan ijaan mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamu eegalamee addaan cituun abdii uummata biratti horee ture dikkoneessee jira kan jiran paartileen kunneen tarkaanfii humnoota mootummaa fudhachaa jiru kan balaaleffatan ta'us ibsaniiti jiran. Hoogganamni waraanaa Waagner Yevgeny Prigozhin guyyaa kaleessaa balaa xayyaaraatiin du'uun dhagamee jira. Balaa xayyaaraa magaalaa Mooskoo fi Seent Piitersberg jidduutti mudateen hoogganaan garee Waagner kun dabalatee namoonni 9 du'uun gabaafamee jira. Chaanaaliin Telegiraamaa garee Waagner waliin hidhata qabu Giree Zoon jedhamu xayyaaratti naannoo Tiivar jedhamutti humna ittisa qilleensaatiin haleelamuun kufuu mirkaneessee jira. Bakki kun magaalaa Mooskootti dhiyeenya kan qabu hoggaa ta'u hoogganichi ji'a waxabajjii keessa humna ittisa Raashiyaa irratti fincila guddaa kaasuun fashalaa'ee ture. Ejensiin oduu TASS jedhamu akka gabaasetti xiyyaarri dhuunfaa Impereer Legaasii jedhamtu osoo lafa hin gahin ibidditti qabatee ture jedhe. Hoogganaan waraana garee Waagner ganna 62 ta'an loltoota isaanii Yukureenii baasuun magaalaa kibba Raashiyaa Raastoof keessa qubsisanii turan. Xayyaarri dhuunfaa Prigozhin koranii turan kun magaalaa Mooskoo irraa gara Seent Piitersberg imalaa ture. Bakki itti kufe ammoo Mooskoo irraa kiiloomeetira 96 fagaata. Waxabajjii dabree waa'ee isaanii duraanii Vilaadimir Puutiin irratti fincila guyyaa guutuu muddama dhalee erga labsanii booda callisaniiti turan. San dura tooftaa waraanaa Puutiin Yukureen keessatti geggeessaa jiran irratti qeeqa dhiyeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin erga balaan xayyaaraa hoogganaa garee Waagner galaafatee kora BRICS Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg irratti haasaa taasisanis dhimma balaa hoogganaa garee Waagner mudatee addunyaa irraa haasaa jirtu kana osoo hin kaasin haasoo isaanii xumuruun isaanii namoota hedduu ajaa'ibsiiseeti jira. Kabajamtoota daawwattoota BBS oduu raabsanii qindeessina kana fakkaataan Shamsu Bashirii gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin